Seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti kutaa tokkoffaa yeroo darbeetiin Oromoo fi seenaa uummattoota Afrikaa bahaa jaarraa 16ffaa keessaa waan jiru isin biraan kennee turre. Itti aansuudhaan seenaa Oromoo jaarraa 16ffaa keessaa kan jedhu kutaa lammaffaatiin isin biraan kenna jenneeti beellama qabannee adda baanee turre. Kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaannee jira hanga xumuraatti nu waliin turaa kallattimaan gara kutaa lammaffaa waan qopheessineetti dabarra. Oromoo jaarraa 16ffaa keessaa ragaan seenaa uummattoota baha Afrikaa keessattuu kan bara giddugaleessaa qabatamaa fi bifa quubsaa ta'een ibsu hin argamne. Seenaan kennamus ragaa qabatamaatiin waan hin deeggaramneef amansiisaa miti. Barreeffamoonni karaa mootummaa Habashaa fi sulxaanota Islaamaa jiranis ibsa waa'ee mootummaa Kiristaanaa, Islaamaa fi uummattoota kan biroo irratti yaada madaalawaa hin qabani. Garee ofii faarsu, garee kaan immoo abaaruun waraana daangaa bal'ifannaa ofii hojii eebbifamaa akka ta'e barreessaa, kan biroo immoo hojii abaaramaa taasisuun barreessu. Adeemsa akkasii keessatti uummanni tokko lammii, kaan immoo biyya kanaaf alagaa godhamee barreeffame. Isa kanaaf akka waliigalaatti beekumsi seenaa uummattoota Itoophiyaa keessattuu kan Oromoo jaarraa 16ffaaf isa dura jiru loogiin kan guutamedha. Kunis sababa gurguddoo lamaaf akka ta'etu eerama. Dhabiinsa aadaa barreeffamaa fi qorannoo seenaa Itoophiyaa keessatti dagatamuu yookiin irra darbamuuti. Oromoon seenaa fi aadaa ofii barreeffamaan otoo hin ta'in argaa dhageettiin dhaloota irraa dhalootatti dabarsaa akka turetu eeramee jira. Aadaan kunis afoola guddisuu keessatti shoora olaanaa haa qabaatu malee seenaan hawaasichi dabarsee qabatamaan katabee akka dhalootatti darbu godhuu hin dandeenye. Sababa kanaaf hanga guyyaa bilisummaa Afrikaatti bara 1960mootaatti afoollee akka ragaa seenaa qabatamaatti waan hin fudhatamneef uummattoonni afaan barreeffamaa kana hin qabaatin seenaa hin qaban jedhamee barreeffamee ture jedha. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaabni jedhu. Kun immoo kaayyoo kan biroo dabalatee qorannoo seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa Oromoo akka irra darbamu yookiin dagatamuuf sababa ta'eera. Sababbiin inni lammaffaan ta'e jedhame seenaa Oromoo bira darbuuf uummata gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa ijaarama isaa irratti loogii hojjetamaa ture ta'uu isaati. Qorannoowwan hanga ammaatti mul'atanis akka kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti barraa'ee jirutti haala seenaa waliigala yeroo sanaa irratti hundaa'uun tilmaama ofii kaa'uu irraa kan hafe ibsa quubsaa hin kennanii. Barreeffamni seenaa Oromoo ibsus akkuma armaan dura eerame ilaalcha madaalawaa hin qabu. Waa'een Oromoos kan barreeffame dhimma mootummaa Habashaa keessatti barbaadame waliin wal qabsiifameeti. Akka waliigalaatti garuu kallattiinis ta'e alkallattiin barreeffamoonni seenaa Oromoo jaarraa 16ffaa ibsan seenaa cimina gurmaa'insa Oromoof sirna gadaa otoo hin jaalatin ragaa bahu. Otoo hariiroo Oromoof uummattoota baha Afrikaa yeroo sanaa turetti hin cehin gaafii Oromoon jaarraa 16ffaa hawaasa attamii ture, eessa jiraataa ture isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Gaafileen kunniin yoo deebii argatan biyyi Oromoo eessa, Oromoon uummattoota kamii waliin hariiroo akkamii qabaachaa ture kan jedhuuf deebii ta'a. Asirratti hariiroon uummattoota baha Afrikaa jaarraa 16ffaa booda bu'aa seenaa hariiroo jaarraa eeramee kan duraa tureeti. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne waraanni mootummaa Habashaa fi Islaamaa waraana Giraanyi gidduutti jalqaba jaarraa 16ffaatti raawwatame bu'aa hariiroo jaarraa 3 yookiin 13ffaa fi hanga 16tti isa gidduutti tureeti. Seenaa hariiroo sanaa keessatti tokko isa kan biroo injifachuun olaantummaa walirratti agarsiisaa turaniiru jedha. Hariiroo san keessatti milkaa'inni mooticha Zaaraa Yaaqoob walakkeessa jaarraa 15ffaa keessa mooticha Ifaat Ahmad Badilii ajjeese boqonnaa haarawaa ture. Seenaa sana keessatti yeroo sulxaanitiin Shawaa barbadaa'e giddugaleessa mootummaattu jijjiirame malee hawaasni eddoodhaa hin godaanne jedha. Kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti barraa'ee jiru. Godaansi uummataa yoo jiraates kan bulchiinsa yookiin masaraa mootummaa waliin socho'u namoota muraasa turan. Kana jechuun sababoota rakkoolee haala siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin uummattoonni eddoodhaa eddootti hin sochoone jechuu miti. Qabxii ijoon garuu sochii hirtuu siyaasaa yeroo hundaa sochii hawaasaa hordofsiisa jechuu miti. Haaluma wal fakkaatuun xiyyeeffannaan daangaa babal'ifannaa bulchiinsa Salamoonawaa mootummaa Islaamaa barbadeessuutti aansee uummattoota giddugaleessa Itoophiyaa har'aa gabbarsiisuu ture. Inumaayyuu tarsiimoo mootummaa Islaamaa barbadeessuu keessatti dursa uummattoota giddugaleessa Itoophiyaa gabbarsiisuun deeggarsa walitti qabachuu ture. Adeemsa sana keessatti walitti aansee dhiibbaan siyaasaaf amantii yoo xiqqaate jaarraa lamaaf Oromoo irratti
aggaamamee gosoota Oromoo muraasa gabbarsiise. Amantii isaanii jijjiirsisee ture. Kiristaanummaan gosoota Oromoo Yaayyaaf Galaan Abuunaa Takla Hayimaanoot bara 1215 hanga 1312 jalatti raawwatame kana keessatti eeramuu danda'a. Dhiibbaaleen amantii yeroo dheeraa sun akka wirtuuleen gadaa Oromoo handhuura Oromiyaa har'aa irraa suutaan gara Odaa Roobaatti socho'u godheera. Adeemsa sana keessatti hawaasni Oromoo hundi gara Odaa Roobaatii fi boodas gara Madda Walaabuutti hin godaanne. Humni mootummaa kiristaanaa itti fufinsaan sana raawwatus hin turre. Kanaaf dhiibbaan irra haa ga'u malee akkasumas maqaan kan biroo haa beekamu malee hawaasni Oromoo Shawaadhaa hanga Booranaatti, Harargee hanga Wallaggaatti akka qubachuun ture tilmaamama. Kanas karaa hedduu mirkaneeffachuun ni danda'ama jedha kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa waa'ee Oromoo jaarraa 16ffaa keessaa kan inni barreesse. Tokkoffaa mootolee Yukunoo Amlaak Amala Tsihoonii fi Libina Dingil yoo xiinxallu loltoota Oromoo akka gargaaramaa turan ragaan ni ibsa. Ragaan inni lammaffaan ammoo jalqaba jaarraa 16ffaa irraa eegalee gareen Oromoo sochiin walabummaa geggeesse gurmuu Booranaaf Bareentuu yoo ta'u garee kana keessatti kan hin hammatamin Oromduroon akka turan ni beekama. Isaanis bara sochii Booranaaf Bareentuu sana keessa akka itti makaman himama. Gareen gadaa haaromsatee duula walabummaa jalqabe kunis sababa malee wirtuu gadaa ofii Madda Walaabuu moggaafatee biyya hin beekamnetti gurmaa'ee sochii walabummaa hin geggeessu. Kun immoo ragaan isa sadaffaatiin jabeessuun ni danda'ama jedhama. Innis seenaa odaalee kan akka Odaa Nabee, Odaa Roobaa, Odaa Bultum, Odaa Bisilii fi Caffee Bulluquu waliin wal qabatee qorannoon geggeeffame. Wirtuuleen kun seenaa jaarraa 13ffaa fi 14ffaa waliin wal qabatee akka qaban dubbatama. Wirtuuleen kunis sochii waraana bilisummaa jaarraa 16ffaa dura akka haaromsaman dubbatama. karaa biraatiin Oromoon jaarraa 16ffaa gurmaa'insa gurguddoo lamaan beekama. Isaanis gurmaa'insa sirna gadaa fi ijaarama gosaati. Sirni gadaa kunis amala duraan qabu caalatti jaarraa 15ffaa keessa akka haaromsamee fi akka gara sirna walxaxaatti guddate eerama. Haaromsi sunis sirna gadaa fi aadaa Oromoo ammayyaaf bu'uura akka ta'e himama. Sirna gadaa gadi fageenyaan kan qorate Asmaroon akka yerutti gurmaa'inni sirna gadaa jaarraa 16ffaa irraa eegalee bifa wal madaalawaa lama qaba. Kan siyaasaa fi kan amantii. Caasaan siyaasaa abbaa gadaan yoo hoogganamu amantiin immoo abbaa muudaatiin yookiin qaalluutiin hoogganama jedha. Seenaa sochii Oromoo jaarraa 16ffaa kan sakatta'e Maariid Walda Aragaayii hawaasa Oromoo yeroo sana ture akkasitti ibse. Oromoon hawaasa tokkummaa qabuu fi hooggana amantii madda humna siyaasaa ta'e qabu. Gurmaa'inni siyaasaa sirna gadaa irratti hundaa'a. Gadaan dimokiraatawaa yoo ta'e iyyuu lubni hooggansaaf filatame hanga beekamtii abbaa muudaa argatutti hojii bulchiinsaa gaggeessuu hin danda'u. Yeroo sanatti Oromoon heera ittiin bulmaataa akka tumatee fi sirna walqixxummaa deeggaruun akka bulaa ture ni himama. Itti haa dabalamuu irraa haa hir'atu malee aadaan Oromoon jaarraa 16ffaa ittiin jiraatee fi kan yeroo ammaatiif bu'uura. Gadaan walakkeessa jaarraa 15ffaa keessa haaromsame jedhamus bu'uura sirna gadaa ammayyaati. Akka ragaan seenaa ibsutti Oromoon waadaa guddicha waliif qabu kaka Oromoo kan inni Madda Walaabuutti raawwate jalqaba jaarraa 16ffaa ta'uu akka hin oolleedha. Kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa keessatti akka barraa'ee jirutti kakaan sunis bu'uura olaantummaa seera gadaa akka turee fi seera walitti bu'iinsa Oromoo gidduu kamiyyuu kan daangessuudha. Kaayyoon kakaan Oromoo inni guddaanis tokkummaa Oromoo mirkaneessuuf faayidaa waliin hojjechuu akka turetu himama. Seera tokkoof bitamuun eenyummaa wal fakkaatu qabaachuu, nageenyaaf tokkummaa qabaachuuf bu'uuradha. Ragaaleen hanga ammaa guyyaa itti waadaa yookiin kakaan Oromoo raawwatame yoo addeessuu baataniyyuu bara itti seera gadaa haaromfamee caffee Oromootti tumame ta'uu akka hin oolle tilmaamu. Kakaan Oromoo hojiirra oolmaa seera caffeef bu'uura waan tureef dhimma hawaasummaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Akka ragaan Afoolaa ibsuttis walitti dhufeenyi gosoota Oromoo gidduu ture keessatti waadaa yookiin kakuun Oromoo shoora olaanaa akka qabu hima. Gosi tokko kan biroo akka hin hacuucne kan humna qabu isa humna hin qabne irratti olaantummaa akka hin agarsiifneef waadaa yookiin kakuun Oromoo wabii ture jedhama. Kakaan yookiin kakuun Oromoo hanga yeroo ammaatti hawaasa Oromoo sirna gadaan bulu biratti cimaa akka ta'etu eerama.
uumamuun gurmaa'innaaf konfedereensii tokkummaa cimsuu caalatti milkaa'ina bulchiinsa sirna gadaaf ta'uu akka hin oolle himama. Seenaan gurmaa'insa gadaaf konfedereensii Booranaaf Bareentus tarsiimoo hojiirra oolmaa bulchiinsa sirna gadaa waliin wal qabata. Dabalataanis yeroo konfedereensiin Booranaaf Bareentuu uumame sirriitti eeruun yoo ulfaates adeemsa keessa jaarraa 12ffaa hanga 14ffaa ta'uu akka hin oolle ragaaleen ni eeru. Kunis adeemsa guddina sirna gadaaf gurmaa'insa hawaasummaa Oromoo tokkummaa uumuuf taasise ta'uu danda'a. Gosoonni Oromoo gurguddoon kan akka Sabboo Goona, Kontomaa Daarimu, Maccaatuu Lama Karrayyuu yookiin Baasoof Dullacha Arsii yookiin Sikkoo Mando, Raayyaaf Yejjuu akkasumas Ituuf Humbannaan jaarraa 16ffaa dura kan hundeeffaman malee caalmatti gurmaa'anii seera qabeessaan walabummaa ofii tikfachuutti kan ciman jaarraa eerame kanatti. Karaa birootiin biyya Oromoo ilaalchisee yaada barreeffama Abbaa Baahiree fudhatee kan ibse Alam Asheetee biyya Oromoo jaarraa 16ffaa dura gammoojjii Booranaaf kaaba Keeniyaa akka ta'etti ibse. Kitaabni Baahiree mata duree Seenaa Oromoo jedhamu kun kan barreeffame xumurame bara 1593 yoo ta'u kaayyoon isaas waa'ee Oromoo mooticha Abisiiniyaa Sartas Dingiliif gabaasuu ture. Barreeffamicha keessatti Baahireen bara mooticha Waanaage Sagad 1508 hanga 1540 Libana Dingil karaa lixa biyya isaanii irraa laga biyya isaanii galaana ce'anii dhufan jedha. Alam Isheetee dabalataan biyya Oromoo si'a sana mirkaneessuuf kaartaa fi xiinxala Alayamaadaa bira Kaaweerii fi Cheerulii akka ragaatti dhiyeessa. Jibbiinsa saba Oromoof qaburraa kan ka'e Alam Isheetee wartee kushummaa Oromoo haaluu yaala. Qorattoonni seenaa bara giddugaleessaas jala muranii mootummaa yookiin uummata giddugaleessa Itoophiyaa hanga jaarraa 16ffaatti qubatee ture kanaadha jechuu hin dandeenye. Barreeffamoonni tokko tokkos giddugaleessa Itoophiyaa har'aa ragaa quubsaa malee mootummoota adda addaatiin maqaa dhahu. Uummattoota sochii Booranaaf Bareentuu dura turanis akka waan sochii sana keessatti Oromootti makamanii eenyummaa isaanii liqibsameetti barreessu. Kun kaayyoo lamaafis jedhamee kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa keessatti barraa'ee jira. Inni dura abbaa biyyummaa Oromoo haaluu yoo ta'u inni lammaffaa sochii Booranaaf Bareentuu keessatti Oromoon uummata hedduu moggaasaaf guddifachaan waan ofitti makeef Oromoo qulqulluun baay'ina akka hin qabnee fi Oromoon eenyummaa isaatti akka shakku gochuu fi ragaaleen tokko tokko immoo giddugaleessa Itoophiyaa qubsuma uummataa malee akka waan lafa duwwaa turetti fakkeessuu yaalu. Haa ta'u malee seenaa Oromoo jaarraa 16ffaa keessaa uummattoota kaaba baha Afrikaa irraa gargar baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Sochiin Booranaaf Bareentuu jalqaba jaarraa sanaa keessa eegale bu'aa hariiroo uummattoota jaarraa sanaa dura tureeti. Keessattuu hundeeffamni mootummaa kiristaanaaf duulli daangaa babal'ifannaa jaarraa 3 yookiin 13ffaa hanga 16ffaa gaggeeffame addatti hortee kuush irratti dhiibbaa olaanaa gaggeesseera. Dhiibbaan sunis hortee kuush addatti immoo Oromoo Hadiyyaa fi Sidaamaa giddugaleessaa fi kibba Itoophiyaa irraa gara kibbaatti dhiibeera. Uummata Oromoo jaarraa 16ffaa dura wirtuulee siyaasaa hawaasummaa fugugii fi odaana bee taasifate sirna gadaan bulaa ture irratti sababa dhiibbaa siyaasaaf amantii irraan ga'eef wirtuu gadaa Tuulamaa irraa gara kibbaatti akka jijjiiratan dirqisiiseera. Dhiibbaan kun bara bulchiinsa mooticha Zaaraa Yaaqoob 1434 hanga 1468 waan itti jabaateef Oromoon bara 1449 madda walaabuutti sirna gadaa haaromsatee diina cabsuun walabummaa isaa geggeesseera. Baruma kana waraanni mooticha uummata mootummaa Ifaati Sidaamaa fi Hadiyyaa irratti waan cimeef Ifaati mootii isaa Ahmad Badilii yeroo dhabu Sidaamaa fi Hadiyyaan mooticha gabbaruuf dirqamanii. Seenaan sochii uummata Afrikaa baay'ee yoo xiinxalamu keessattuu Itoophiyaa keessatti sochiin uummata irra caalaa jaarraa 16ffaa dure kaabarraa gara kibbaatti yoo ta'e jaarraa 16ffaatti eegalee garuu kibbarraa gara kaabaatti yookiin baharraa gara lixaatti ture. Kunis jaarraa 19ffaa irraa eegalee hanga har'aatti sochiin uummata kaabarraa gara kibbaatti raawwatame jedhama. Kana jechuun duulli daangaa babal'ifannaa jaarraa 16ffaa duraa fi jaarraa 19ffaa booda akka wal fakkaatutu ibsama. Kunis hortee kuushiif mootummoota baha Afrikaa irratti dhiibbaa akka irraan geessise xiinxaluun hin ulfaatu jedha kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa. Adeemsa kana keessatti wirtuun gadaa Oromoo odaa nabee irraa gara odaa roobaa sanarraa gara madda walaabuutti kan jijjiirame jedhama. Kana jechuun uummata Oromoo hundatu wirtuulee gadaa waliin godaane jechuu miti. Fakkeenyaaf teessoon mootolee mootummaa kiristaanaa yoo xiqqaate waggoota 300 walakkaaf dhaabbataa hin turre. Bara hundeeffama bulchiinsa dhaala Salamoonawaa 1270 eegalee hanga hundeeffama Gondaritti 1636tti wirtuun bulchiinsa mootichaa
iddoo tokkorraa gara iddoo birootti socho'aa ture. Kun immoo sababa bulchiinsa tasgabbaa'ee hundeessuu dhabaniif fedhii daangaa babal'ifannaa waliin walqabateeti. Sababni inni tokkoffaan akkuma Baahireen ragaa ba'e bulchiinsa cimaa akka hin ijaarre gufuu isaaniitti ta'eera. Sababni inni lammaffaan immoo mootummaan kiristaanaa abboomuu waan barbaaduuf ummata ollaatiin isa waliin diina dheeraa akka ta'u taasiseera. Seenaa sana waliin walqabatee wirtuuleen gadaa saboota uumamaa fi namtolcheetiin iddoodhaa iddootti yoo socho'e taatee seenaa Oromoo keessatti qofa raawwatee miti. Akka ragaaleen tokko tokko ibsanitti Oromoon jaarraa 16ffaa naannoo laggeen gurguddoo kanneen akka Murmur, Awaash, Gibeef gannaalee akka jiraachaa ture himama. Kun immoo daangaan yoo xinnaate kaabaan laga Abbayyaa gara kibbaan bahatti, karaa bahaan naannoo Awaash, karaa kibba naannoon laga gannaalee fi lixaan naannoon Gibee biyya Oromoo akka ta'e tilmaamuun hin ulfaatu. Qubsumnii fi qabiyyeen lafa Oromoo yeroo ammaa mul'atu seenaa haaromsa sirna gadaa jaarraa 15ffaa fi sochii konfedereeshinii Booranaaf Bareentuu waliin wal haa qabatu malee sochii Booranaaf Bareentuu dura Oromoon dachee Oromoo daangaalee eeraman kanneen irra hin jiru jechuu miti. Qubsumni gosoota Oromoo gurguddoon keessattuu haala teessuma lafaa fi qubsumni gosoota Oromoo gurguddoon keessattuu haala teessuma lafaa fi laggeen gurguddoo Oromiyaa kanneen akka Awaash, Gibee, Gudar, Gannaalee, Dawaa, Dhedheessaa, Daabuus akkasumas Murmur waliin ta'uun isaa beekumsa Oromoon iddoowwan kanneeniif qabu mul'isa. Oromoon uummata yeroo dheeraaf beellada horsiisuu fi midhaan oomishuun jiraataa ture waan ta'eef iddoon biyyee fi bishaaniin badhaadhe daran barbaachisaa ture Oromoodhaaf. Kanarraa kanuma kutaa sadaffaa itti aanuun hariiroo Oromoo fi saboota Afrikaa bahaa qabannee dhiyaanna. Kanarraatii waan hordofaa turtaniif horaa bulaa deebanaa.